maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu akkam bultani yaalii adda addaa gooneedhe kaleessuma ganama ka'ee yaalii adda addaa godhee yaa baay'ee dinqiidhaa maqaan waaqayyo eebbifamu anis nagaan isin gaafadhaa akkam jirtu kumanneedhe yaani isiniif keessumaa miti maatii kootii akkuma amma dubbatte yaadi manaa koo akka isheen sirriitti qajeeshitee dubbattu argitaniittumni shaakalsi naa addana dhufeen ture utuu isheen dhukkufattu naa kadhachaa turtanii as naa wajjiniin bo'aa turtanii kalee isheetu feelii godhe kalee isheen hojjetu ture daalisiis irra jirti yeroo dhufee isin tajaajilee amma garuu kalee haaraa adda waaqayyo kenneefi fayyaa taatee jirti jechuudha. Ani illee baay'een guddaa isin galateeffadha waaqayyonis guddaan galateeffadha akkuma amma jedhanii graduation mucaa keenya maatii keenya irratti argamuudhaaf ni aboo isaan irratti argamuuf as jirra jaalala qaban irraa kan ka'e geggeessitoonni waldaa luboonni waldaa akkan immoo nagaa isin gaafadhu yeroo gabaabaadhaaf dubbii sagalee waaqayyo walii wajjin akka hirmaannuuf carraa naa kennanii carraa guddaadha kuni jaalarraa kan maddeedha malee sagantaa dheeraadha waldaatti ba'anii lallabuun dubbii waaqayyo dubbachuun itti yaaduu baay'ee barbaada garuu sababii maatii taanee walamannuu fi jaalala isin naa qabdaniin jecha carraan kun naa kenname baay'ee waaqayyoon guddaa galateeffadha eebbifamaan jedha geggeessitootas amantootas egaa yeroo qabnutti dubbii sagalee waaqayyo yeroo gabaabaadhumaaf walii wajjiniin ilaallee kadhannaa gabaabaa godhannee walii wajjiniin dabarsinaa xumurraa sagalee waaqayyo keessaa faarsaa 119 lakkoofsa 130 kan jiru dubbisa 119 lakkoofsa 130 isa jiruun dubbisa. Saaqamuun dubbii keetii ifa hin kennaa wallaalota iyyuu hin hubachiisaa. Saaqamuun dubbii keetii ifa hin kennaa wallaalota iyyuu hin hubachiisaa. Ameen. Yesuus bara baraan gooftaa. Saaqamuun dubbii waaqayyoo baay'ee barbaachisaadha. Dubbii waaqayyoo dubbifachuun hin danda'ama. Dubbii waaqayyoo dhaga'uun hin danda'ama. Dubbii waaqayyoo fakkeenyota adda addaa namoota baay'ee bohaarsaniin dhaga'uun hin danda'ama. Dubbichi hin saaqamne taanaan dhaga'uu yookaan immoo dhaggeeffachuu duwwaan dhimma baasuu hin danda'u. Kanaaf Daawit saaqamuun dubbii keetii ifa fidaa. Warra dadhaboo warra wallaaloo warra homaatti hin lakkaa'amne iyyuu ogeessota isaan godha isaan barsiisa isaan hubachiisaa jedha. Maqaa waaqayyoo eebbifamu. Mee waaqayyoon walii wajjin gabaabsine kadhanna. Mee fuulli keessan ifu gammadaa mee kaa'ame kaa ol ka'aatii. Ani gaalafa burqaan jirutti laaftu qabbanooftu jedhee yaadu. Har'a gaasata sira ijoollee baay'ee qabdu. Garuu waa'ee isaa kan hin dubbadde isatu asirraa kanaaf fuulli keessan ifu waaqayyoo fuula namaa hin ibsaa lubbuus namatti deebisaa jedha lubbuun keenya erga deebi'ee dhuma hin qabu tureera fuulli keenya immoo har'aa ifu mee ameen ohaayo gammadaa mee ameen Yesuus bara baraan gooftaa amanamaadhaaf tolaa kan taate yaa waaqayyoo amanamummaa keetiif tola keetiin bara hundaa saba kee kan jaallattu jaalala kee kan itti mul'istu keessaa karaan tokko saba kee walitti fiduudha. Saba kee tokko gochuudha. Garaa saba keetii yaada saba keetii bittee walitti fiduudha. Ganama kana yaa waaqayyo walitti dhufeenya saba keetiif galanni ulfinni siif haa ta'u. Ameen. Yeroo dubbattu mukuu ba'uudhaaf hin dubbattu yaa waaqayyo. Dhukkubataa fayyisuudhaaf gooboo diriirsuudhaaf. Isa baqatee isa badee barbaaduudhaaf. Isa dagatee yaadachiisuudhaaf. Isa cabe wal'aanuudhaaf. Isatti dukkanaa'e ifuudhaaf. Yeroo hundumaa dubbattaa dubbii kee dubbadhu ati. Ameen ameen. Raa'ii baagaanaa laabaas. Yesuus bara baraan gooftaa gooboo diriirsuudhaaf dubbadhu ati isa dagatee yaadachiisuuf dubbadhu ati isa cabee wallaanuuf dubbadhu ati isa qophaa ta'e wajjiniin haasa'uudhaaf dubbadhu ati isa karaa dhabeetti karaa argisiisuudhaaf dubbadhu ati ameen 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 isa qophaa ta'e wajjiniin haasa'uudhaaf dubbadhu ati galanni ulfinni siif haa ta'u ol waaqa irratti maqaan kee eebbifamu as lafa irratti isaa eebbifamu hojiin diina keenya hundumuu naannoo kanaa kan cufame haa ta'u. Lapheen saba keetii maqaa Yesuusiin abanamu. Hooqubaan ol waaqa irratti as lafa irratti siif haa ta'u. Sabni waaqayyoo ameen.
waaqayyo fulfina kennaata. Saaqamuun dubbii keetii ifa hin kennaa'edha. Tokkoffaan dubbiin sagalee waaqayyo jireenya namaaf hin saaqamu taanaan namoota baay'eetu bara dheeraa lallabee bara dheeraa dhaga'ee bara dheeraa waan baay'ee keessa dabarsee seenaa baay'ee qabaatee macaafa baay'ee caafee seenaa baay'ee odeessee dubbichi otuun saaqaminiif kan jalaa darban baay'ee jiru seenaa macaafa qulqulluu keessa. Inni lammataa garaan keenya banamuu qaba. Dubbiin sagalee waaqayyo yeroo dubbatamu yeroo dubbifannu yeroo karaa adda addaa karaa lallabaa duwwaa utuu hin ta'in karaa dubbifachuu karaa dhaggeeffachuu karaa adda addaa yeroo ta'u garaan namaa banamuu danda'utu irra jira. Akkasidha Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa har'a sagalee isaa yeroo dhageessan akka warra isa irratti ka'aniidha. Namni dubbii sagalee waaqayyoo qalbeeffachuudhaaf hin dhamaane waaqayyo irratti ka'e. Maaliif waaqayyo dubbii isaa olii ulfina kan kennuuf taasisan qabu sababii ta'eef. Neutral ta'e bini namni sun dubbii sagalee waaqayyoo garaa ofii bananii fudhachuu dadhabuun mataan isaa waaqayyo irratti ka'uudha. Akka kana hubattan hin baran. It's not an option. Option bini yookaan wanta nuyi yoo barbaanne goonee yoo barbaanne dhiisnu miti. Kanaaf akka'edha. Har'a sagalee isaa yeroo dhageessan akkuma warra isa irratti ka'anii isin mata jabeeyyii hin ta'inaa. Nuyi waaqayyo irratti kaane mini waaqayyo lafaa kaane malee. Ameen caa. Waaqayyo irratti warri ka'an dubbii isaaf garaa hin banan. Inni sadaffaan utuun waan amma dubbachuu fedhutti hin seeqin. Inni tokkoffaan dubbiin waaqayyo namaa saaqamuu qaba. Inni lammaffaan garaan namaa saaqamuu qaba. Biyya keenya keessaa yeroo horii elmanii ajaa'iba gaa hundumti keessan baay'een achi dhuftan edee yaadaa warri kaan asitti dhalatanii burqaan asitti dhalatan fakkaata. Biyya keenya keessaa yeroo horii elmanii qabee qoraasu. Qabee qoraasanii urgeessu. Itti elmu dhaqanii. Qabeen nama biraa qoraa. Namatu dhaqee qoraasuma kuteetu dhaqee itti uleetu urgeessa nama biraa. Aannan garuu sa'a keessaa elmama. Wanti yeroo hundumaa na dhibu naani sa'i marga magariisa dheeddee siicoo biraawunii nyaatte aannan adii kennuu isheeti baay'ee makana dhibu yeroo hundumaa. Sini galeera sa'i siicoo nyaataa sa'i marga nyaataa sa'i baala nyaataa is green. Siicoon faammoo biraawuniidha beektuun bulbulamaadha. Garuu waan tokko kan hin qabne adiitu keessaa dhangala'a. Ameen. Ameen ameen. Qabeen isin biraa qora'u waan adii waan nama qabbaneeffachiisu waaqa biraa dhufame. Ameen. Yesuus bara baraan gooftaadha. Kenname waaqayyo ulfinaaf waan gaariin waan namatti tolu. Eessaa dhufee addaatee rakkachuun nurra hin jiru. Waaqayyo adii akka dhunnu godheera maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Garuu wanta aaree adii sana wanta baay'ee dinqii sana akka inni itti dhufee wanta hin beekne sana. Horiin isin bira ooltee isin bira maal taate wanti alatti gatamu gurraacha beektu dhoqqee isaa argitanitu miti inni gatamu gurraacha inni garaa keenya litu garuu waaqayyo addeessee kaa'e maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Egaa isa adii kana isa gaarii kana fudhachuudhaa fi keessi namaa qabeen namaa qoraafamuu danda'utu irra jira. Qabee foolii hin turretti aannan adiin sun yeroo nammoo dandeessanii hin dhudhan. Kanaaf garaan namaa banamuu danda'utu irra jira. Inni sadaffaan namni callume dee walii wajjiniin taa'ee akka tokkottis dhaga'amini akka tokkottis fudhatamin. Amantiin kan dhaga'u jira dhaga'uufis kan dhaga'u jira. Akkasidha dubbiin sagalee waaqayyo Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irraa. Misraachoo isuma nutti himameetu isaanitti himame. Haa ta'uyyuu malee isaan warra amantiidhaan dhaga'anitti waan hin dabalamneef dubbichi isaan hin gargaarreedha. Maalidha beektu? Isaan warra amantiidhaan dhaga'anitti hin dabalamne sababii ta'eef unity hin uumne jechuudha. Namoota amantiidhaan dubbii waaqayyoo dhaga'anitti dabalamnee amantiidhaan dhaga'uun barbaachisaadha jechuudha. Afaan Ingiliffaadhaan because they did not share the faith of those who obeyed. Warra amanan, warra garaa kennan,
warra jireenya kennan, warra of dhiisan, warra dubbii sagalee Waaqayyoo caalsifatan isaanii wajjiniin tokkummaa hin uumne sababii ta'eef yoo gidduu isaanii ta'anii isaanii wajjin dhaggeeffataniiru yoo ta'eyyuu yoo lallabaa tokkichi isaanitti lallabeeyyuu yoo faarfannaa tokkicha dhaga'aniyyuu yoo dhuga ba'umsa tokkicha dhaga'aniyyuu walii wajjiniin sababii tokkoo isaanii gidduu warri amaneef warra akkasumatti dhaggeeffatan adda adda sababii ta'aniif warra calluma jedhanii dhaggeeffatanii dubbichi hin gargaarreedha. Kanaaf it matters obboleessi isin cina taa'u, obboleettiin isin cina teessu, waldaan keessa teessanii, gurmuun keessatti tajaajiltanii, kwaariin keessatti faarfattanii, worship tiimiin keessa jirtanii, obboloonni tokkummaa isin qabdanii, dargaggoonni tokkummaa isin qabdanii, unitiin walii wajjin horizontal connection baay'ee barbaachisaa. Yeroo darbee isinitti meera. Ani maaltu na dhibee waldaadhaan nama maaltu na gasheedha nama. Ani kan isinitti himu mana kootii bahee waldaa kan hin naqu otuun lakkaa'ee waldaa 50 ol bira darbee naqa. Gooftaan hin jiru waldaa isa mana koo biraa. Jira moo hin jiru? Maal barbaacha naqa beektu? Saban wajjiniin afaan isaatiin sirriitti wajjiniin waaqeffadhu. Qomoo koo kan ta'e rakkina ana hojii walqixxee kan qabu quuqamna ani qabu kan isaanitti dhaga'amu. Isaanii wajjiniin waaqa ulfaata kana waaqeffachuudhaaf oofee maalii 25 oofee waldaa dhaqa. Namichi akkasitti dhufee namicha na bukkee jiru maaltu na gashe jiraatee dhiisee sirbee dhiisee haasa'ee dhaggeeffatee faarfatee dhiisee maaltu na gashe ani gooftaa koo wajjin wal arguudha kaa gooftaa keessanii wajjin wal arguudhaaf maalii baay'ee oofuun isin irra jiru. We are so important walii keessanii maayidhaa. Warra amantiin dhagaanii wajjin sababii isaa walitti hin dabalamne unity sababii hin uumneef warri calluma jedhanii dhagaanii akkasumatti dhagaanii isaan hin gargaarreedha. Dubbii Waaqayyoo saaqamuu duwwaan hiikan ta'u garaan keenya duwwaan saaqamuu duwwaan hiikan ta'u unity uumnan communion dubbii Waaqayyoo dhiiga gooftaa foon gooftaa yeroo fudhannu tokkummaa uumuudhaaf. Maaltu na gashe waa yabaluu isheen nadhee isheen dhiiste isheen gootee inni dhiise inni jedhuun hojjetu manni Waaqayyoo interconnected nama godha. Sababiin isaa eebbisaa walitti rarraba sababii ta'eef warra amantiin dhagaanii wajjiniin dhaggeeffachuu sababii didaniif dubbichi isaan hin gargaarreedha. Egaa waan gabaabduu isheen dubbachuu barbaada. Ani yeroo dheeraa yeroo baay'ee asitti wantani iddoon dhaqu hundumaatti dubbadhu waan irratti of qopheessu jira inni bal'aadha sababii ta'eef irraa dubbadhu innis generation gaappiidha. Maaliif qaawwa dhaloota gidduu jiru. Kan hin beeku Ohio is one of the vibrant dargaggoota kana keessaa qabu egereen diaspora keessa jiru iji isaa gara kana jira. Dargaggoota baay'ee jira. Iddoo dabraas jiru, iddoo dabraas hin jiran jechuu sababiin addaan jiruuf isinuma duwwaa jechuudhaaf miti. Garuu averaging umuriin addaneeru baay'een isaa dargaggoota. Kanaaf qaawwa dhaloota gidduu jiru irratti hojjechuun hundumaa caalaa akkasin irraa eegamu. Garuu har'aa waan an dubbachuu barbaadu iddoo jirru kana hin hubannaa isa yeroodha. Nama tokkotu iddoo kanaa bilbilee yeroo darbe waggaa lamantaa kan hin dhufee lallabela. Waan gaarii natti himu. Maal jedhe gaafa sanaa yoo kaatanii dhukkubfattanii yoo kaatanii dhukkubii cimaan namni Waaqayyoon dhukkubfatu jechuu miti. Maaliif foon biologically foon irraa wanni taane sababii ta'e lammattuu dhuftanii na qonxoxxanii uumana dhukkuba amma fedhe yoon kadhadhe. Quboon keessan irraa fuudhu malee kadhannaa barbaachisu. Yoomma dhufee mulgeen na qonxoxe maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos yoon jedhe laakki harkuma isaatirraa ka'uu qaba. Sababiin isaa baayoloojiidha sababii ta'e maqaa gooftaan nan dhukkubu yoon jedhe dareemaa feeziin wannoon ta'a jechuudha. Warra dinaayii godhan peenii dinaayii godhan. Maal naan jedhee abbaan suni yeroo gaafa sana nu barsiistee waldaa kiristaanaa maalummaa waldaa kiristaanaa barbaachisummaa isaa barbaachisuu walii wajjin jiraachuu yoo qabaabannes yoo dheerannes yoo baay'ee akka barbaannu walii taanes yoo ta'uu baannes tokkummaan kun maaliif akka barbaachisu dubbadheen ture akkas naan jedhe namni sun. Akka jette eenna waldaan kiristaanaa yoo makaatanii dhukkubfattanii ciiftanii hiriyyaan keessan biiziidha biilii kaffalaa
Ji'a lama ji'a sadii isinitti deebi'ee isin hin gaafatu. Waggaa isinitti deebi'ee isin hin gaafatu. Si'a lama sadii dhaqee kana booddee manuma kottu Waaqayyoon kadhadhaa fi anaafis gameera innis achi ba'an jiru jedhee madhiisaa jedhe. Waldaan kiristaanaa garuu yoo fayyitanii amma isin dhuftanii as teessanii saba Waaqayyoo wajjin waaqeffachuu isinirra jirutti isin hordofa. Amma isaa danda'ame. Isinii wajjiniin ta'a, isinii kadhata. Yoo kanaan achi immoo qaxaroodha taanaa yoo sokkitan immoo amma biyyootti deebisutti. Yookaan amma biyyootti deebisutti, yookaan amma piyuu irratti fidee abbaa sana galateeffachiisutti waldaan biraa hin deebitu. Fira gaafa dhibeeti. Tokkummaan fira gaafa dhibeeti. Walii wajjin ta'uun fira gaafa dhibeeti. Fira consistently nama wajjiniin ta'uudha. Waaqayyo biizii minii biiliin kaffalu. Morgeejiidhaaf olii gadi fiigee isin hin dagatu. Waldaan kiristaanaa itti gaafatamni ishee barbaachisummaan ishee sababii waldaan fagoo baay'ee hin jirreen miti. Sababii amma dhumaatti Kiristoos inni isaan fudhatan, inni isaan waame, inni isaan geggeessu amma dhumaatti geggeessee utuu hin geggeessin biraan deebineedha. Kanaaf akkanaan jedhe abbaan suni ani ergasii waldaa ooluun barbaadu. Sababiin isaa for granted ma fudhatan. Akaawuntii keessaa mana qabaa isaanoo fuudhanii na owwaalu maalan dhimma qabaa. Dhimmi isaa dhimma owwaalamuun bulchiinsi magaalaa nama owwaala. Garuu seenaan ofii fuula Waaqayyoo duratti, fuula namaa duratti seenaan namaa hin owwaalama. Kanaaf how do you see? Kamitti ilaalla iddoo jirru isa jedhuun dubbachuu barbaada. Macaafa mul'ataa boqonnaa 3-4 jiruun waa dubbiseen how do akkamitti ilaalla nu iddoo jirru isa jedhu. Mul'ata boqonnaa 3:21 irraa ani ofii kootiin mo'ee abbaa koo wajjiniin teessoo isaarraa akkuman taa'e inni mo'u anaa wajjiniin teessoo koorra akka taa'uuf aboon isaaf kenna. Aboon isaaf kenna. Akkuman mo'ee abbaa koo wajjin teessoorra taa'e inni mo'u inni amma dhumaatti dhaabatu anaa wajjin teessoo koorra akka taa'u ana aboon isaaf kennaa jedhe Gooftaan Yesuus. Ergasii boqonnaa 4:1 dubbisa. Kana booddee ani ilaalee Waaqa keessatti balbala banamaa tokko arge. Sagalee inni duraa akka malakataa anatti dubbatu dhaga'ee ture tokko as ol kottu. Ani immoo wanta kana booddee ta'uurra jiru sittin argisiisaa jedheedha. Dhaggeeffadhaa saba Waaqayyoo. Maayidhaa Gooftaa Yesuus Kiristoostu itti dubbata Yohaannisitti. Yohaannisi mootummaa warra Roomaa baay'ee rakkise. Silaa namni Waaqayyoo biyya lafaa baay'ee rakkisa. Biyya lafaa sin gargaara, hojii seexanaa biyya lafaa keessa jiru immoo rakkisa. Sababii inni rakkisee fi Yohaannisi saba sana gidduutti repetitionii guddaa qaba. Nama guddaadha. Namoonni baay'ee jaallatu. Hojiin isaas hojii mul'ataadha. Saabitee warri Roomaa saba gidduutti ajjeesuu hin barbaanne. Saba gidduutti ajjeesuu hin barbaanne. Kanaafi gammoojjii Fixmoo jedhamu tokko biyya amma Tarkii jennu keessa, gammoojjii biyya Tarkii keessa dhaqanii achitti gatan. Achitti yeroo gatanii akkasittiin jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos. Iddootti jirtu kun gadheedha. Iddoon kun balaadha. Iddoo kana jireenya keef gaarii miti. Iddoo kana argeera. Iddoon sitti jijjiiraan jenne. Maayidhee akkuma abbaa koo wajjiniin mo'ee teessoo abbaa kootii irra taa'aa jiru kana inni mo'u inni cichuu inni na wajjiniin ta'u teessoo korra ana wajjiniin akka inni jiraatuuf ani isaaf haboon kennaa jedhe. Maalitti mee Waaqayyoo posiishinii isaatti yeroo tokko rakkina keenya argina malee iddoo Waaqayyoo posiishinii Waaqayyoo arguutu nu rakkisa. Rakkina keenyatu guddaa fakkaata malee Waaqayyoo rakkina sanaa akkamittiin akka ilaalu kan ija keenya dura goree abdii nuu ta'uu didu rakkinicha dhiisanii Waaqayyoon ilaaluudha. Maayidhe Waaqayyoo gammoojjiirraa ija Yohaannis fuudhe
qobummaarraa ija isaa fuudhe gaddarraa ija isaa fuudhe dhumi koo kana ta'ee achi keessa mankaraarurraa ija isaa fuudheetu ilaa jedheen akkuma abbaa koo wajjiniin mo'ee teessoo irra jiru inni mo'u innama dhumaatti cichuu ana wajjiniin teessoo korra akkani taa'uuf ana boon kennaaf jedhe position isaatti agarsiise rakkina isaatti agarsiise min amma fakkeenyaaf yeroo kadhachuu fennu wanta tokko baay'ee nu sardeedha akkuma bopheennooniti yaa Waaqayyo hin argitaa waan dukkana natti dhufe hin argitaa dhiphina natti dhufe hin argitaa maalo itti argisiisuutti kaana itti argisiifna tokko tokkoon Waaqayyo garuu Yohaannisitti position isaatti agarsiise haboo isaatti agarsiise dandeettii isaatti agarsiise eessa akka jirutti agarsiise yoo amma dhumaatti amanamaa ta'e destination isaa yookaan dhuma Yohaannis dhaqu sitti agarsiise yeroo baay'ee Waaqayyo ofii isaa argisiisa yeroo rakkina keenya dubbannu fakkeenyaaf Musee waa'ee ofii isaatii dubbata Museen maayedhaa biyya Misrii nattee saba koo harka Fara'oon keessaa na baaftaa jedhee boqonnaa 3 irratti seera ba'uu yerootti dubbatu ani biyya Misir dhaqee saba Israa'eliin harka Fara'oon keessaa baasuuf ani eewudhaa jedhe waan maaye waan kee badaa amma barbaachisaa miti jedhe Waaqayyo ani eenyu jedhe yeroo inni ani eenyu jedhe isa jiraataatu na ergee jedheedha amma Waaqayyo waa'ee Musee dhiisee waa'ee ofii isaatii dubbata boqonnaa 4 irratti yeroo dhattan seera ba'uu isaan onan amananii keessa beekettiidha Museen kana dura nama ajjeeseera mardarariidhaan barbaachisaa ashaaraa isaa yoo kenne qabamee mana hidhaa lixa Israa'el keessa dhaqe qabiin isaa nama ajjeesee deeme isaa bitee background gaariin qabu isaa bitee yoo nagee nan nagaanii Waaqayyo sin ergine nan nagaanii attamiin godhaa ani maqaan koo Waaqayyoodha barabaraanis maqaan kun hin jijjiiramu isa jiraataadha maqaan koo kun immoo hin jijjiiramu isa jiraataatu na erge jedha maqaan koo immoo Waaqayyoodha still Waaqayyo eeyyuu haasaa'eera waa'ee ofii isaa haasaa'eera lakkii ani arrabi koo xaxaadha arrabi koo hin dubbatu hiikee hin dubbadhu gaashaan hin dubbadhu kanaaf nama biraatu ergitee wayyaa optionii adda biraatu fudhattee wayyaa afaan kan uume eenyuudha waa'ee ofii isaa dubbata ammas Waaqayyo God is selfish yeroo tokko tokko akka selfish jechuun amma jedhu gaa saabii ta'e ofitti koora saabii ta'e waan ittiin kakatu adda biraa hin qabu saabii ta'e hin amantuu namni mana kana keessaa Waaqayyo ofii isaan isinii kakate hin amantuu macaafa keessaa isin Abrahaamiin jedha Waaqayyo waan ittiin kakatu kan isa caalu sababii hin jirreef Waaqayyo ofii isaan Abrahaamii kakateedha namni mana kana keessaa namaan isinii kakatame hin jiru eessumaan isinii kakatame hin jiru adaadaadhaan isinii kakatame hin jiru nama cimaa tokko nama guddaa tokko yookaan nama dureeyyii tokko isinii kakate hin jiru nama mana kana keessa jiru Waaqayyo maqaa isaatiin kakateef haa kennu ulfina Waaqayyoof sabee Waaqayyoo kennaa ulfina Waaqayyoodha yoo dhuguma maqaa kootiin naa kakateettan maqaan isaa bara baraan eebbifamu haleluuyaa maqaa isaatiin isinii kakate sababii ta'eef kanaaf Museedhaan waa'ee ofii isaatiitti yeroo inni waa'ee afaanii dubbatu afaan na tuumeedha maannaan jedhu ani immoo eenyu yeroo jedhu isa jiraataan na erge jedheedha akkamittiin hin dubbadhaan an afaanan sii taa'edha ati dadhabaa ta'uu isaa hin kaanne Museen arrabi isaa xaxamaa ta'uu hin kaanne Waaqayyo sodaataa ta'uu isaa hin kaanne Waaqayyo Museen seenaan isaa saba Israa'el keessatti booraadha kanaaf background checkii kan hin dabarre beeka isaan biratti yoo sana keessa tartiiba sana keessa galee Musee will fail maaliif saba isaa feelii godha Fariyoon otoo hin ta'in saba isaati Fariyoon maal naan jedha Fariyoon na jibba Fariyoon na tuffata takkaan jenne Museen saba kana nan dhaga'uudha yeroo tokko saba keenya sodaanna waa dubbachuudha sini gadi saba isaa sodaate Fariyoon hin sodaanne saba isaa sababiin sodaateefi otuunni seexanan sodaadheedhe Waaqayyo waan ofii isaatii waan baay'ee dubbatu natti hin fakkaatu maaliif Waaqayyo ofii isaa seexanaa wajjin kontroversii addaa yookaan immoo akka raayivaalii addaatti yookaan immoo akka nama walii wajjin wal morkatu taasee hin beeku Waaqayyo akka nama akka itti otuu waa'ee Fariyoon haasa'e ta'e waa'ee hojii xibaara biyya Misir jiru haasa'e otuu ta'e ammana ofii isaanii Waaqayyo
waa'ee rakkina keessanii yeroo dubbattan Waaqayyo ofiisaa hima. Ameen. Waaqayyo rakkina keessan irratti ofiisaa haa himu. Waaqayyo caba keessan irratti ofiisaa haa himu. Waaqayyo dhukkuba keessan irratti ofiisaa haa himu. Waaqayyo dukkana keessan irratti ofiisaa haa himu. Yesuus bara baraan gooftaadha. Caa godhaa galateeffadhaa. Ulfinni Waaqayyoodhaaf ta'a. Haalelooyaa. Ofiisaa hima. Amma gaa iddoo nama dubbisee maa'edha. Iddoo ofiisaaf jirutti mee Waaqayyo. Maalummaa isaatti mee Waaqayyo. Yeroo addanaa lallabamu, yeroo lubi lallabu, yeroo luboonni lallabanii, yeroo faarfatanii, wanti isaan godhan waan tokkicha. Wanti isaan godhanii seneerii addana jiru, rakkina addana jiru, haala sabittiin jiraatu, haala ikoonomiisaa, haala ba'uusaa, haala galuusaa dubbachuudhaaf jira miti namni. Namni addanaa faarfatu, namni addanaa lallabu, namni dubbii Waaqayyoo dabarsu hundumtu ulfina Waaqayyoo labsuudhaaf addana dhaabata maqaan isaa eebbifamu. Sababiin isaa rakkinni keenya, dhibeen keenya, dararamni keenya isa keessa dhokata. Kanaaf Waaqayyootu dubbatama. Waa'ee ofii isaatii dubbata. Inni lammataa itti himuu duwwaa miti. Afurirraa maa'edha, tokko afurirraa. Kana booddee ilaaleenidha. Waaqa keessatti balbala banamaa tokko argeedha. Waa'ee ofii isaatti dubbachuu miti. Nama hooppiidhaan yeroo tokko argitaniitu kanatti ta'uu fedhattanii eeddanii yeroo daddarban. Balbala banamaa tokkoon argeedha. Isaan eessaa fuudhan magaalaa isa guguddaa keessaa, magaalaa warra Roomaa keessaa fuudhanii fixumoo keessa kaa'an. Irratti cufuu isaaniiti. Balleessuu isaaniiti. Nama duraa dhoksuu isaaniiti. Sagalee isaa owwaaluu isaaniiti. Waaqayyo garuu isanni argee hin beekne. Kan isin boqonnaa tokkorraa maayidha beektu? Boqonnaa tokkorraa waan inni jedhu. Boqonnaa tokkorraa Waaqayyoodha. Waan akka sagalee malakaataa tokko natti dhageessisee isa na booddeedhaa dubbatu ilaaluudhaaf yeroon galagalu boqonnaa tokko yeroo dhaqxanii yeroon isa na booddeedhaa dubbatu ilaaluuf yeroon galagalu. Amma garuu isa booddee miti amma. Amma isa booddee miti. Dhaggeeffadhaa akkas jedha. Mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irraa guyyaa gooftaa isa jedhame sanatti hafuura qulqulluudhaan guutamee sagalee guddaa booddee kooti dhaga'ame akkas jedhe dubbii Waaqayyoo waan argitu kana macaafa akka inni ta'u barreessinaan jedheedha. Dhaggeeffadhaa. Magaalaa keessa taa'ee, magaalaa warra Roomaa keessa taa'ee, magaalaa Sanbitan keessa taa'ee ulfina Waaqayyoo yeroo labsu sagaleetu karaa booddeenatti dhaga'ameedha. Wanta baay'ee hindarisa godhu jira, wanta baay'ee isa dhowwu jira. Amma garuu yeroo dhaqanii gatan akkas ol ilaaleen balbala banamaa tokko argeedha. Sagalee isanatti dubbatu argeedha. Sagalee sana isanatti dubbatu sanan argeedha. Kan isin deemu akkanadha. Sagalee duwwaa dhaga'u balbala banamaa duwwaa arguu otoo hin ta'in boqonnaa afurarraa akkasidha. Balbala banamaa arge sana gidduudhaan waan tokkoon argeedha. Waan tokkoon argeedhee wanta sana describe godha. Iji isaa akka barbadaa abiddaati. Kunsaa akkasidha. Amma gaa sagalee duwwaa argee utuu hin ta'in balbala banamaa duwwaa argee utuu hin ta'in amma isa teessoo irra jiru Kiristoos Yesuus mirga Waaqayyootti arge. Ameen. Eessa taa'e? Gammoojjii keessa taa'e. You think iddoo isin jirtan gammoojjii isinitti fakkaachuu danda'a. Fiilii gochuu dhiisuu dandeenya. Iddooma hundumaatti argamuu hin danda'ama jechuu dandeenya. Waayyuu nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu iddoo Waaqayyo nama kaa'ee gammoojjummaa isaa mini. Namni nama darbatuu isaa mini. Haalli achii mijachuu dhiisuu isaa mini. Waaqayyo isinitti mul'achuu barbaannaan iddootti jijjiiran jedhu. He doesn't say so. Maayidha achi ol kottu naan jedheedha. Yeroo ol kottu naan jedhu waa'ee distaansii haasa'an.
jireenyaan, mul'ataan, dibataan, waamichaan ol kottu naan jedhe yeroo jedhu ol dhaqe. Fiigee ol dhaqe min. Fiximooma keessa taa'ee macaafa mul'ata kana barreessee jechuudha achuma taa'e. Dibannis achumatti dhufe, mul'annis achumatti dhufe, ergaanis achumatti dhufe, abjuunis achumatti dhufe. Balballi bananaanis achumatti argame, inni teessoo irra taa'e inni ulfaataan sunis achumatti itti mul'ate. Itti mul'ate achumatti. Kanaafi hafuuraan nan guutamee teessoon argeera. Tokkos teessicharra taa'een argeera. Inni teessoo irra taa'ee arge sun immoo kana fakkaata jedhee mul'ata boqonnaa afur lakkoofsa 2 kaastan yeroo dubbistan isinitti hima. Mee kottaa waan fudhaa fakkeenya. Gara dhumaa irratti waan ittiin fixuu barbaadu Waaqayyo mana qulqullummaa keessa nu kaa'ee seenaa lamatu jira. Namoota mana qulqullummaa gammoojjii godhanii fi namoota gammoojjii fuudhanii mana qulqullummaa godhan jiru. Seenaa macaafa qulqulluu keessa. Who are you? Fikiruun yeroo hundumaa challenges nama godha. It's not because I'm baay'ee perfect isa hin ta'e. Namoota mana qulqullummaa fuudhanii iddoo chaosii godhan. Gammoojjii godhan. Iddoo dhagaa boraafatanii ciisan godhan. Namoota akkasii seenaa macaafa qulqulluu keessa jiru. Seenaa waldaa kiristaanaa biyya lafaa ammaa keessa jiru. Namoota waan hin jirre, waan namni tuffate, waan namni gate, waan namni wayitti lakkoone fuudhanii mana qulqullummaa godhanis baay'ee jiru. Argamuun namoota tokko tokko mana Waaqayyoo eebbisa. Argamuun namoota tokko tokko mana Waaqayyoo diiga. Who am I? Eessa keessa jiran kaatagorii isa kam keessa? Namuma waa'ee seexanaa dubbachaa jiru. Qoosaa tokko jira nama tokkotu namni kun akkasuma hin hammaatu seexanuma gargaara malee nama akkas hammaachuu hin danda'u jedhaniidha. Seexanni immoo maayidee afaan keessan qaba ani iyyuu sarraa waan baay'een bare. Namichi maal chaale jechuudha. Anuu sarraa waan baay'een bare ofiina namatiin haa jetteedhan seexan. Namarraa waan baay'ee barra ofii seexana machaa oola. Dil bayi duu daa dii enna malee. Wanti bahu hin dandeenye mataa namaa keessa, saayikooloojii namaa keessa, imooshini namaa keessa, maalummaa namaa keessa, igoo namaa keessa waan ifatamee hin baanne baay'eetu jira. Nama tokko deenga lafa hojii kootti waan itti hima. Mootummaan baay'ee jibbuu kaadiree mootummaadhaa fi seexana wal arge. Kaadiree warra biyya bushan. Kaadiree warra biyya isaan dikteetariidha. Nama jeesu uummata sana gidduutti jaallatamoo miti jechuudha. Biyya keenya jechaan jira miti. Bilbiltanii immoo mataan naannis. Ennaani kaadireen kun seexanni wal arganii mammari'atan. Aduutti itti dhiye. Yeroo aduun itti dhiyu nu bushaayennaa mana gaafannee ennaani ati dhaqii jedha seexan. Ati nama saabii taatee fi garaasii laafuu dhaqii gaafadhu jedhee dhaabatee eege seexanni. Namichi dhaqee gaafate. Eessaatii ennaani loltuudha. Lakki abbaa koo iddoo bultii hin qabnu jedhan. Seexanni immoo dhaqee gaafatee namicha ammaallee diddanii na bushaa naan eewwatee naan seexan naan ollitti buleedha. Maaliif ennaan ati maqaa Yesuusiin baata namichi garuu hin ba'u maqaa Yesuusiin. Yoo boriin deemu jedhe seexanni maal ta'a? Maqaa Yesuusiin baasuni namichi ollitti hin ba'u ennaan qawwee darkeera mana irraa fudhachuu danda'a. Kanaaf namicha namannu seexana maqaa Yesuusiin baana siin garuu namannu jedhan. Sini galeera. Kanaafini waan baay'ee isaa seexanaan jenna garuu mana Waaqayyoo gammoojjii kan godhaniif gammoojjii mana Waaqayyoo kan godhan seenaa macaafa qulqulluu keessas seenaa waldaa kiristaanaa irraa keessas jira. Falli isaa fiqiruun lallabaa kan jiru namni kaatagorii isaa akka baruuf. Iddoon isin jirtan hin urgaa. Lafuman hin jiru hin adeemu jedhana. Otuun abaluu wajjin ooleedha. Abaluu wajjin yeroo neeru keessa kootu haaraa jedhana. Ija isaa balleessu namitti sanatti achi jira taanaan achiin hin ba'u jedha. Tokko tokko immoo akkas jedha. Who are you?
Who are you? Tasuma nama sana tachi jira taanaan achi naqu nama jedhan dhageessee bitu. Karaama sanan boo nama jedhan. Trouble makeridha jechuudha. Haay silalleen qaqqabu jedheen ture abaluuf achi jiru saabii ta'e xinnoon naqee taphadhee dhufa xinnoon naqee bayyaanadhee kadhadhee dhufa. Yeroo baay'ee spiritualizii goona karaaf hin taphadheedha. Xinnoon naqee kadhadhee dhufa jira taphachuunis paartii jireenyaati saabii ta'e. Isa kamii waldaana keessa ani fagoon dubbachaa jiramini namoonni isa kam isiniin jedhu. Namoota isa kam isiniin jedhu iddoo isin naqxan waan isin gootan mana isin keessa lixxan gurmuu isin keessa hirtan faarfannaa isin keessa hirtan worship isin keessa hirtan koree isin keessa hirtan maal isin keessa hirtan afooshaa isin keessa hirtan hin boqota. In boqota. Isay nama waaqayyoota achi jiran jedha. Kuni waanuma diagnosii of godhanidha. Kuni waanuma ofirratti arganidha. Badaa waan cimaa complicated miti. Kanaafi waan lamaan kanan dubbadhee fixaa jechuudha. Jireenya Yaaqoob yoo fudhattanii Yaaqoob mana abbaa isaatii bahee gammoojjii tokko keessa dhaqee akka inni ciisee achuma akka inni ciisee hojii uumama boqonnaa 28 lakkoofsa 10 kaastanii yeroo dubbistanii argitu. Yaaqoobii akka fedhe haa ta'u iddoon sun hafuurri hin jiru. Iddoon sun maal hin jiru. Iddoon sun nama hin gaafatanii. Iddoon sun akkas hin godhanii. Iddoon sun ol nan qabanii. Iddoon sun gad nan qabanii. Tarfaasaa miitikkuu kan jedhamu sirba tokko qabadu. Gimbii jira. Na of galchaa gaa sirbuuf hin jedha. Jedhaa na of galchaa homaa miti. Achi qab as naqabiitiin jaalalli qabaan barbaadu jedha. Har'a kee borkan tokko jechuudhaan jaalalli sossobbaan barbaadu kottu beedha. Maa jechuudha? Achi qab as naqabiidhaan jaalalli eenyu waldaa kiristaanaa keessatti? Mee Kiristoos jedha. Guddisaa jedha maal? Isa waa'ee tarfaasaa miti booddee na hamattu amma guddisaatee Kiristoos jedha. Amma maa jedhanii durba jaalatanii achi qabas naqabii barbaachisu jedhe. Bakka achi qabi as naqabii barbaachisu. Waldaa kiristaanaa yeroo dhuftanii achi qabi as naqabuu didee jettanii hin dalladinaa. Achi qaba as naqabiidhaan jireenyi Kiristoos fayyinni isaa jaalalli isaa hin mul'atu. Kanaaf kallattiidhaan akka Yohaannis Kiristoos ilaale ilaalaa taa. Mee ameen kennaa ulfina Waaqayyoodhaaf. Achi qaba as naqabii barbaadu. Haxxiffannaan si amaaru naan jechuu dhiisee lammata waldaan naqu silayyuu du'a koo barbaada. Sini galera? Sila dubbii barbaadaaf namichi. Isa biratti siya sadii haxxiffadhee si amaaru naan hin jenne namitti hunnaa jeessu barbaadi. Namitti mana wajjin naqee waaqeffadhu. Achi qaban naqabiin barbaachisu hin haxxiffattee xaa godhii of keessaa baasi namichi immoo hin dagate dhimma isaati. Mee ameen? Haxxissoon sun sin ajjeesne jirta isa jiraatteef gammadi malee isa namichi si amaaru jechuu dhiisee mataa hin cabinidha dhimmi isaa. Mee ameen? Kanaaf dubbii barbaada achi qaban naqabiin barbaachisu. Sirba tarfaasaa miti kun irraanfatina. Akkasi. Waaqayyo akkuma silan jedhe Yaaqoobitti iddoo isaa argisiise. Gammoojjii keessa dhaqee ciise. Abjuun abjuu addeedha. Silaallee ani cimaadhaa haalitti mati iddootti mannaa ta'uu dide namoota ittiin jirtu waan isinitti hima. Namichatu yeroo tokko mana du'a ga'ii taa'a. Miti? Mana du'a ga'ii taa'a. Ol lixaa jira. Inni balbalarra taa'ee sijaaraa tuutaa jira. Namichi immoo suusii qaba. Yoo boo'ichatti fufee namittiin daddarbattee gatti. Dhumuu fedha wantichi. Ishee wanni godhanii walitti kennan beektuudha. Yoo boo'e namichi lama rukutee gata. Yoo dhiise intinaadha. Akka jalqabuu ta'etu ijoollee mana naafuu garatti boo'anii qaban jedhee taa'e. Argitanii boo'ichi maal barbaade jechuudha? Saayilensii barbaade. Boo'ichi silaa namni nuursa yoo ta'e namaa tola. Isa keessa boo'u. Namichi maa jedhee ijoollee mana naafuu waca ishee bakkatti boo'anii qaban meekin sijaaraa naa jedhe. Maa jechuuf hin jedhee namoonni environmentii kun naa ta'uu didee jedhamu akka namichaati jechuudha. It's not because of the environment. Namicha waa barbaada jechuudha.
Namichi conducive environment ta'uu dide akka itti boo'uun dhabeedha kuni wannoon isaas ijaara bira waa'ee boo'icha sanaa bira jiru. Waaqayyo iddoo nu kaayetti hojjechuuf amanamaadha. Yaa daraameenedha. Ameen. Iddoo nu kaayee positionii nu kaayee barbaada. Yaaqoob manaa ba'e Waaqayyo abjuu kenneef itti mul'ate akkasidha. Macaafa uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 12 irraa otuun ciisee jiru abjuun argee yaabbannoo lafaa kee bantii Waaqaa ga'u tokko nan argee ergamoonni Waaqayyo irra bu'u gadi bu'u turanii Waaqayyo garuu gararraa isaa dhaabatee ture. Yaaqoob for the first time positionii Waaqayyo bare. Ergasii booddee namni nama sodaatee hin beekne maa jedhee iddoon kun baay'ee sodaachisaadha. Kun ulaa bantii Waaqayyooti malee waan biraan addan hin jiru. Ani kanan barre, ani kanan beekne. Kaleessa gammoojjii ture, kaleessa dhagaa boraafatu malee baalli illee hin jiru. Edee galgala yeroo inni dhaqee owwaara dhagaa malee baalli illee hin jiru, magariisi tokko hin jiru. Namni naannoo sana hin jiru, bineensi illee naannoo sana hin jiru caakkaan saabii hin jiraanne. Maqaan iddoo sanaa macaafa qulqulluun iddoo tokko jedha malee maqaan qabu. Maqaan iddoo sanaa bara Abrahaam fa'aa Luuz jedhamtee waamamti turte. Sababii gammoojjii taateef, sababii waan baafneef, sababii namirraa godaaneef, sababii namirraa adeemeef, sababii namoonni naannoo sana hin jiraanneef maqaan iddoo kanaa hin barbaachisu jedhanii maqaa irraa fuudhani. Wangeelli illee maa'edha iddoo tokko ga'eedha. Nameless hin qabu maqaa. Yaaqoob yeroo irribaa ka'u mul'ata saabii argateef, abjuu saabii argateef. Tokko Waaqayyoon sodaate. Maaliif he saw God in his position. Waaqayyo iddoo isaatti arge. Teessoo isaa irratti Waaqayyoon arge. Ergamoota ol dhaqu gadi dhaqu turan inni garuu bantii ishee irra dhaabatee ture. Akkas naan jedheedha achirra dhaabate. Namichi manaa ba'ee adeemu, namichi kophaa ta'e, namichi gammoojjii keessa kaleessa adeemu amma Waaqayyoon bantii Waaqa irratti arga. Waaqayyoon teessoo isaa irratti arga. Isa booddee aakshinii fudhate. Aakshiniin lallabaa irraa maali? Aakshinii fudhate isinitti. Tokko iddoo sana aknaleejii godhe. Iddoo sanaaf ulfina kenne. Iddoon kun baay'ee sodaachisaadha. Kaleessa gammoojjiidha maqaan isaa. Maqaan sun iddoon suni maqaan qabu. Iddoon kun baay'ee sodaachisaadha. Ulaa bantii Waaqaati malee kun homtuu ni addan hin jiru. Aknaleejii godhe. Iddoo jirtan, mana keessa jirtan, waldaa keessa jirtan, gurmoo wajjiniin jirtan, nama wajjiniin hojjettan aknaleejii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Iddoo sanaaf kenna. Action inni lammata fudhate. Dhagaa isa boraafatee sana ture sana fuudhee dhaabee iddoo seenaa utubaa seenaa godhee dhaabee zayitii xinnoo qabu irratti dhangalaasee amma kun paziliin fakkaatu nama baraa keessaa dhagaa tokko fuudhee zayitii ishee qabdutti dhangalaasee waa taphatu hin fakkaatu. Itti dhangalaaseetu Waaqayyoof utubaa seenaa godhee dhaabee utubaa seenaa gochee dhaabu duwwaatu hin ta'in waadaa seeneedha. That is a practical action. Waadaan ni seene yooti ana wajjiniin taate mana abbaa koottis nagaadhaan yooti na deebiste. Ani mucaa keensii taa ati barabaraan abbaa konaa taata. Kana duwwaamin. Iddoon utubaa seenaa godhee dhagaa kana dhaabe immoo mana Waaqayyoo ta'a. Practical action. Gana maal barbaade? Bajetii baheera. Bajetii baheera. Namoonni komitee dhaabanii dhufan. Walga'iin jira iddoo sana. Fundraising jira iddoo sana. Waan tokko yoo jira nama wajjin waan connect godhe qabaa. He first connected to God. Dura Waaqayyootti connected godhee waadaa gale. Waaqayyoon duratti waadaa galani wanta sana akka guutu sababii beeku keessaa fuudhee akka mana ijaaru batalitteessa baraa sana keessatti akkamittiin akka mana dhaabu hin beeku. Waan baay'een hin kennamne. Garuu eenyuun arge? Waaqayyoon arge. Isinitti nima waldaa kana kiyaa warri Waaqayyoon argitanii hin ijaartu waldaan. Mee kennaa ulfina Waaqayyoof nan godha warreettan. Yaa. Namoonni luba laaltanii, namoonni warra gamaa laaltanii, warra gamanaa laaltanii, achi laaltanii, asi laaltanii, ofi laaltanii ijaaruu hin dandeessan. Warri Waaqayyoon arge garuu mana Waaqayyoo ijaaru. Ameen jedhu sabi kun. Seexaa fudhatu sabi kun. Tole jedhu sabi kun. Nan dammaqa jedhu sabi kun.
nan kaa'eeru sabi kun Yesus bara baraan gooftaan caa godha harka rukutaa wayifan jedha namoonni waadaa galan waaqayyo jireenya isaanii eebbisa. Hankoonaa ta'uu didee jettu mini fakkeenya tokko isinitti meenfixa. Iddoo tokkoon tajaajila dhaqe waggaa 13 fuuldura haadha tokko dhufanii akkanaan jedhan Fiqiruu naan jedhan waggaa 17 eege waa kadhadhe. Egaa namoonni kakkadhatu nu deddeebi'anii waan tokko tokko jireenya isaanii keessatti dhugaa ba'aa turan egaa yeroo sana nama biraan tajaajila jechuudha namiti. Jennaani waggaa 17 eegee har'a naan deebi'u taanaan jireenyi koo kana booddeen jiru jedhan. Amma gaa boolla miti maaliin litan. Jaartiin waan Minneapolis toron galoo fajjeesu. Ani immoo harka hin jiru. Inni harka jiru gararraa jira. Meameen. Ennaani shaayii dhuguu gadi baaneetiin boqonnaatti har'a naan deebi'u taanaan dubbiin koo dhumeera of eeggadhu jedhan. Kadhadhu jedhan. Ilaa kadhadhu jedhan. Ani immoo dubbittiin karaa koo kan taane nan beeka maaliifi maal nan bitti laa isaanumti jedhaniif. Ennaani waaqayyo kenna waama sagalee tokko naa kenna ennaan immaan jedhe ennaan amma kakuu keessan eeguu teessoo ta'e waggaa 17 maayitti beektootu waggaa 15 dura isinii deebi'ee duutaniitu ta'e ennaan naan kadhatiin haafuu jedhan. Isan eega erga ta'e haa ta'u jedhan lubbuumaan jiraachuun keessan kakuu keessan bira akka geessanii waaqayyo isin turse yoo ta'e ennaan haa tursuu dhiisii gaa'edha. Kanumaan galgaleen kadhanne jaran. Meameen. Kadhannaan tokko tokkoon kadhatinaa hin giddisiisinaa wayiifi mee wayiifedhaa. Wayiif tureedhaa. Wayiif ture meameen. Kanaaf mammaa fayyoo jeniin kadhannee isiniif adeebi'uu isin jennee gabaansaa walii galnee dhiibne jechumatti. Kanaafi utubaa seenaa godhee dhaabeedha. Maqaan qabu iddoon sun. Ilaa isinitti dhima. Dhaqaatii seera uumamaa boqonnaa 28 dubbisaa iddoo tokko ga'eedha. Amma garuu maa jedhee moggaaseedha. Maqaa iddoo sanaa Beetelehem moggaaseedha. Ijoollee nuyi iddoo maqaa hin qabnetti maqaa gochuudhaaf dhanna. Ameen. Iddoo maqaa qabu maqaa isaa diiguudhaan utuu hin ta'in iddoo maqaa hin qabne maqaa itti gochuudhaan dhanna. Iddoo foolii hin qabnetti foolii gochuudhaan dhanna. Iddoo hin jajamne jajuudhaan dhanna. Ameen. Iddoon sun hin jajama akka namaatti. Mukin jiru, baalin jiru, maalin jiru dhagaa fowwaara duwwaadha. Maayidha Yaaqoob sababii waaqayyoon argee waaqayyoon abdatee iddoon kun ulaa bantii waaqaateedha. Haalelooyaa. Iddoo isin jirtan ulaa bantii waaqaati gammadaa fudhadhaa waaqa duratti. Inni iddoo bantii waaqaati maqaan isaa haa eebbifamu. Iddoo isaa kana leejiba. Namoonni baay'een isinitti meera. Mana waaqayyoo gammoojjii warri godhan jiru. Manni qulqullummaa Salomoon Hisqeel boqonnaa 8 irraa lafa xibaara isa hinaaffaa waaqayyoo kaasu lafa bofi keenyan irratti siilamu namoonni taamuziidhaaf sagada waaqa tolfama namoonni dudda isaanii taabota kakuurraa galagashanii waaqa aduudhaaf sagadan mana qulqullummaa Salomoon keessa ture. Taabonni kakuu karaa tokko ta'a inni kun karaa tokko ta'a. Fuudhanii maal godhan? Mana qulqullummaa waaqayyoo iddoo xibaaraa godhan. Hisqeel boqonnaa 8 guutummaa isaa dubbifadhaa. Kakuu haaraa keessatti Yohaannis boqonnaa 2 yeroo itti gooftaa Yesuus Kiristoos hin nagadu turan mana qulqullummaa keessaa gugee gurguru ta'e kaash exchange ture achiidha. Manni abbaa kooti mana sagadaati malee mana nagadaa miti jedhee gadi baaseedha. Namoonni mana waaqayyoo mana nagadaa godhan jiru. Salomoon inni guddaa waaqayyoo kaase mana waaqayyoo keessatti waaqa tolfamaa fide. Akiyaab inni waaqayyoo saba Israa'el irratti kaa'e biyya Sidoon keessaa waaqa tolfamaa fide. Ba'aaliin dhaabe achi keessa. Phaawulos fa'aa warri waaqayyo wajjin jiru kakuu haaraa keessa yeroo itti hojii ergamootaa boqonnaa 27 mana hidhaa dhaqaadha Yerusaalemii biyya Roomaatti keessaa jiru. Nama 276 wajjin jira. Abbaan doonii isaa wajjin jira. Inni markaba oobu isaa wajjin jira. Ajajaan dhibbaa isaa wajjin jira. Loltuun isa qabanii jiran isaa wajjin jira. Hundumti isaa marfamaadha. Hundumtuu diina Phaawulos ture. Yeroo karaa geessan garuu yeroo karaa geessan hundumaa kan dubbatu Phaawulos ture. Sitti tolu ilaa isin keessaa markabichi hin caccaba isin keessaa garuu rifeensi mataa keessanii hin buqqa'u. Kaa nyaadhaa hafuuf iyyuu nyaachuus isin irra jira. Sarvaayiv gochuuf nyaachuus isin irra jira. Kaawunsalirii ta'e namni hidhamaan mana waaqayyoo keessa hidhamaan hin jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin hiikama. Ameen. Phaawulos karaa irratti kaawunsalarii ta'e isaaniif. Karaa irratti yeroo isaan nyaata dhiisan nyaata.
ajajaa dhibbaa hin gorsa, abbaa doonii hin gorsa, loltoota hin gorsa, hidhamtoota hin gorsa. Nama 276. Namichi yeroo ka'e biyya Roomaa firdiitti dhiyaachuudhaaf ka'e. Karaan markabaarra jira, hidhamaadha, yakkamaadha, marfamee adeemaa jira, seeraaf kennamuudha qaba. Waaqayyo karaatti garuu goota isa godhe. Iddoo isaa gaarii ture. Wasn't complaining godhe. Mana hidhaan jira, afaan qabachuun irra jira. Hin jenne ani iddoo Waaqayyo na kaa'ee jira. I have to speak loud. Iddoo isaas acknowledge gochuun irra jira. Iddoo isaafis ulfina kennuun irra jira. Ani hidhamaa miti, Waaqayyo na hiikeera. Kanaaf iddoon taa'utti namni tokko lafa taa'u hidhaatti fakkaata. Iddoo Waaqayyo nama kaa'ee gammoojjii Baarsaabee Yaaqoob irratti argitaniitu. Gammoojjii biyya Israa'eliidhaa fi biyya warra magaalaa Room gidduu jiru gammoojjii sana rakkina sana markaba caccabaa sana iddoo lallabaa godheessaaf. There is no bad place. Keessumaa iddoo Waaqayyo walitti nu qabee is very important. Baay'ee barbaachisaadha. Amma gaa practical action jireenya namaa irratti baay'ee barbaachisa. Yaaqoob maal fudhate? Waaqayyoon argee iddoo isaatti iddoo jiru sanaaf ulfina kenne waadaa galee an barbaraan dhala keen taate moo abbaa koo taate jedhee qabeenyaa koo keessaa kudhan keessaa tokko kan keeti jedhee waadaa galee kana duwwaa moo miti iddoo hin yaadamne iddoo namni hin yaadnetti dhagaa dhaabe iddoo nama gammoojjii jedhamee beekamu iddoo tokko jedhanii maqaa bara Abrahaamii kaasanii maqaa irraa fuudhan har'aa kaasee maqaa argateedha. Mee kottaa harka keessa mirgaa ol qabaa waan jedhee dhiisa. Ani jedha iddoon jiru inni maqaa hin qabne maqaa argata. Inni foolii hin qabne foolii argata. Inni jireenya hin qabne jireenya argata. Inni abdii kutate abdii argata. Fooliin lafa jiru hin urgaa'a. Annama Waaqayyooti. Ani mana Waaqayyoo gammoojjiin godhu. Gammoojjii ala kanaa garuu mana Waaqayyoon godha. Ani iddoo jiruuf ulfina nan kenna. Sababiin isaa achi taa'ee Waaqayyoon arga. Ameen. Harka keessa rukutaa simadhaa. Waaqayyoon kadhannaa maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Ameen, ameen, ameen. Yeroo tokko iddoo tokko dhaqee nan naqa Ameerikaa alaa jaarsi tokko jiru gurbaa ishee qalloo gurraattiin sun yeroo isheen dhuftu natti maa nan naqaa'edha. Garuu wanta isin irratti hin barree gurbaan sun waan isheen isin hojjette sokkitu hin beektanii jedhan jiru ammayyuu lubbuudhaan. Sobdee xaxxabattee kakuu isin qabsiistee galti kakichi garuu baay'ee cimaadhaaf eeggadha. Dhageesseetu sababii na jaallataniif akka ijoolleetti haasa'u gurbaa ishee qalloo gurraattiin sun yeroo dhuftu na waama. Xaxxabattee kokkofalchiistee waadaa gadhee nama gashiisistee galti sababii ta'eef of eeggadhaan waldaatti mamee ameen ol kaa'ame. Yesuus bara baraan gooftaadha. Yesuus bara baraan mee ameen jedhaa. Ameen, ameen. Iddoon jiru gaariidha jedhaa. Abidda isaa Waaqayyo iddoo isin jirtanitti hin ergaa. Mee ameen hin ergaa. Ulaa bantii Waaqarraa Yohaannisitti abidda erge Waaqayyo. Ulaa bantii Waaqayyoon irratti saaqeedha. Haleluuyaa. Iddoon kun akkam sodaachisaadha. Kun ulaa bantii Waaqayyoo malee biraa miti. Dhugaadhaan Waaqayyo addana jedha Yaaqoob. Gammoojjii keessa dhaabatee Waaqayyo addana jedha. Isin immoo United States Columbus Ohio keessa jiraattanii mana miidhagaa kana ga'ee jiraattanii jireenya kana ga'ee jiraattanii Waaqayyo jira harka 70 himuu qabdu. Yesuus bara baraan gooftaadha. Kennaa ulfina Waaqayyoodhaaf. Haleluuyaa. Raaba gaadaadhamaas. Yesuus bara baraan gooftaadha. Maqaa Yesuus Kiristoosin ati nu wajjiniin jirta. Ameen. Wanti maqaa hin qabne nu bira hin jiru hundumtuu maqaa qabaata. Wanti foolii gaarii hin qabne nu bira hin jiru hundumtuu foolii gaarii qaba. Yaa Waaqayyo ati nu wajjiniin jirta.